Kanaaf moo Eh. jireenya waan naa kenneef anaaf gammachuudha kanaaf. Ana kasan lubbuun Yesuus lubbuu qulqulluu miti. Qulqulluudha. Lubbuu qulqulluu ajjeesuun yakkamoo yakkaa miti. Yakka kaamarree yakkamtoota ajjeesa. Hayyee warri Yesuus Kiristoos warri ajjeesee qulqulluudha moo warra yakka hojjete moo warra yakka raawwatini? Yakka isa ajjeesuudhaanuu yakka hojjetan malee. Goobas ati warra yakka dalagu ni deeggarta moo hin deeggartu? Warra yakka dalagumu. Warra lubbuu namaa baasu. Ni deeggarta moo hin deeggartu? Maalifan deeggara? Goobas Yesuus Kiristoos ajjeefamuudhaaf hin gaddita moo hin gammadda? Yesuus Kiristoos moo? Du'uusaa garuu na gaddisiisee ka'uusaa garuu na gammachiise. Gurbaa kiyyaa eega ammoo goolii si galchite tanas. Kanaafuu bu'aan qaba. Okay galte naan gadda jette. Ati si biratti galmeessi malee na biratti galmaan jiru. Okay waan jiru. Seexaanni Yesuus Kiristoos ajjeefamuudhaaf fannifamuudhaaf ni gammada moo ni gadda? Seexaanni moo? Maan gammanne reen? Hin gammada. Atoo ni gammadda moo ni gaddita? Ka'u addu'ichi awwaalicha Ani ka'uu sin gaafanne. Ani ka'uu sin gaafanne. Dura ajjeefamuu isaatiif ka'uu isaatiif hoo gammachuudha. Eega hin gammaddooma. Ajjeefamuudhaaf si gaddisiisa, si gaabbisa, si boochisa moo sin boochisu? Indee na boochisa ka gaafsan gizee inni fannifamu. Dhaggeeffadhu warroon akka achi jiran akka maaran faayyuu bo'aa turan gaafa inni ajjeefamu garuu ka'uu isaatti gammachuu argatan. Okay baga gammadde umaatu. Isaaniif hin galle waan ta'e. Osoo yeroo san jiraatte waliin fanniftee tuuta kana wajji fanniftamuu irraa dhoowwita. Dhooggus hin danda'u innuu kaayyoo isaa haga fannootti jaalala isaa. Carra ati carraa yeroo sanii jiraattee saba san keessa jiraattee yoo achi jiraatte irraa dhoowwitamoo nama kana ajjeesuu lubbuu namaa gartee ajjeesuudha nama dhorkitamoo waliin deeggarta. Qoree fi qajimaa irratti guurta waliin. Maalifan irratti guura waliin dhorgus hin danda'u. Akkamiin dhorkuu hin balaaleeffattu? Animo. Ila Phexros iyyuu akkas jedheen bar. Phexros hin jedhe usinga waa'ee Phexros gaafachuutti hin jiru bar. Dhaggeeffadhu kaa ustaazii dhaggeeffadhu. Ayyee. Nu soolchi ofis oolchi jennaani. Seexanna na biraa deeme dhee Phexros wanni itti dubbate maal akka ta'e beektee kaayyoon isaa qooda keenya duu akka ta'e duuf akka dhufe beekamaadha murteessetuma dhufe dhufuu isaatiyyuu. Okay. Yesuus ajjeefamuudhaaf ni beeka akka du'u deemu. Okay waas gaafadha. Maaliif Yesuus Kiristoos jalaa baqachuu ture? Maaliif jalaa godaanuu ture? Biyya kutaa hunda keessatti maaliif maatiin jalaa godaantiin? Maaliif gartee Yesuus yeroo fannoo Elooyi lamaa sabaqtaani waaqayyo ko xoofoo dhiphinaa kan irra dabarsee maaliif boo'e eega kan du'u beeke? Sitti mure wanni dheessaa ture tokko waan dheessaa tureef na gaafatte. Ergamicha isaa yookaan barsiisa isaa kutaa garagaraatti gandeen garagaraatti hamma waliin ga'utti fi hamma yeroo fannoo isaa hamma ga'utti ergama isaa san raawwachuudhaaf. Guyyaa kami? Guyyaa fannoo irra jiru san gehe moo hin geenye? Qoyka os dura waggaa dheechaa turetti naan jette mi dheechaa ture jette. Dheechaa ture biyya lafaarra eega namni tokko du'uudhaaf kan dhufu beeke maaf du'a baqata? Dura galmaan ga'uu barbaadeeti yaadicha isaa. Maal galmaan ga'a? Tokko isa lammaffaa moo akka waa gochuu danda'u hin beeku jarruyyuu garuu mee erga dandeechi akkana of godhee maal godheedhanii itti ga'iisaa turan. Inni garuu ofis oolchuu odoo danda'u akkuma waan nama sodaatatti argitee obsaan jaalalaan garaamummaadhaan waan san dabarsaa ture. Kanaaf kan dheessaa ture. Isaanuu shakkii qabamee jira. Erga of oolchite ta'e erga maal taate akkas godhi jechaa itti gadhiisaa turan sii galee. Okay gaafa fannoo inni garuu caluma jedhe. Gaafa fannoo irra jiru boo'e iyyee moo inni jine waaqayyo abbatti? Iyyeera ka. Maatiyos 26 waan keessatti iyyee maal jedhee iyyee? Iyyeera bakka akkuma mareef jette san. Maal jedhe? Harreef jette jedhimee boruufu sii shaggaadha. Elooyi lamaa sabaqtaanii Eli lamaa sabaqtaanii fa'a. Maal jechuudha Eli lamaa sabaqtaanii? Waaqayyo ko maaliif akkana na eeydaa? Maaf na dhiiftaa? Maanan baraarree? Yeroo kana Yesuus Kiristoos na baraari jedhee waaqayyo boo'u jira moo na ajjeese jechuu jiraan abbaadhaan? Yoo fedha kee ta'e dheeniira. Fadhooma isaa sanuu akkuma fadha isaatiin na baraari jechuu jira moo na ajjeese jechuu jiraan? Yoo fedha kee ta'e na baraari jechuutti jira. Kadhachuu jiraami du'uun barbaadutti hin jiruumi?
bakka sanitti siif suura eega ustaazii yookiin du'uu barbaadutti hin jiru jechuudha. Du'aaf hin dhufne maal du'aaf dhufa ree akkasii. maashaallah barakaallah amma laala atti ta'e Akkasuma sii galte. Ustazii. Aywa. caddis bannaa tissee kanaa callise Ibroota boqonnaa shannaa amanaa ibroota boqonnaa Lakkoofsa torbaa amanaa itti naaf himame anarraan dhaga'uudhaan aga Ameerikaa dhaqutti isin naa gaafadha. mee kana Hanga doolaara keessa kaayattuu hin dhaga'u bara. Yu'minuuna bilfulus. kunoo maasaa keessa taa'ee Le'ajil footoo ilfulus. jarra godhatee laal kun achitti bareeda Ibroota boqonnaa shan lakkoofsa torbaa sanii amanaa naa gaafadhaame. Dubbiin jajjabdu tana hin fudhata amma kana hin fudhata hin diigaas yoo fedhe ibroota gara gartee isa keenya fixan nutaalin keenya fixan kanuma bara okay itti dabaraa bar beeke hin dabalin waan jedhe itti dabalan jenne bar gara biraa itti dabarraa waan jedhe Yesuus Kiristoos fannoo irratti gaafa fannoo irra jiru sana Waaqayyo koono oolchi du'arraa xoofoo dhiphinaa kanarra dabarsi jedhee Waaqayyo boo'u jira miti jennee bari boo'u jira jedhe kaa eeyyee jedhi du'uun barbaanne fedha kee yoo ta'ee dheera haa jedhu fadhuma Waaqayyo aboo yoo akkuma fadha keetti nagan lakkisi nama tokkoon ilma namaatinu mootummaa tokkoon murtiin kan harkuma kee jirti ayyee Waaqayyoonis yaa Waaqayyo yoo akkuma fadha keetti ilmoo daa'ima dubartii naa kenni lakkuu naa kenni akkuma fadha keetti ilmi akkana ittiin kadhatta kuni waan kadhaati walii gallee naan kennin jedheen kadhachuutti